አንዲት ኢትዮጵያዊ 14 ዓመት ሰርታ 13 ዓመቱን ደሞዝ ሳይከፍላት ኖራለች። እናም አሁን ላይ 13 ዓመት የዘገየው የደሞዝ ክፍያ በቆንጽላ ጽሕፈት ቤቱ ክትትል ተፈጽሟል ተብሏል። akkuma argaa jirtanii mucayyoo tana Saawudii Arabiyaa keessatti seenaa ishee baay'ee tokko waan garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu seerri Saawudii baay'ee kan nama gammachiisudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Ashamaa qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanaalii OBS jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessi baay'eetu jecha. Egaa akkuma beekamu mucayyoon tuni waggaa 14 Saawudii hojjettee deemuusa malee oduu dararamtuu osoo gochuu mana madaamii keessatti baay'ee tokko dararamaa turte jedhamee miidiyaan kan gabaasedha jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuu fi seerri Saawudii kun baay'ee tokko natti tolee jira. Egaa waggaa 14 kan hojjettetti mucayyoo sammuu ishee hin jiru. So bakka maatiin isheetillee duute jedhanii dhiisanii bu'anii dhiisanii. So maatiin bilbilcheessanii qorannoo keessa ijoolleen mana isaanii dhaqanii mucayyoo tana maqaallee gaafatanii hundumaayyuu barreeffatanii dhaqanii mucayyoo tana bakka isheen jirtu lookeeshinii erganii namoota biraan gahanii jechuudha. Yeroo kanatti namoonni qoratee gara miidiyaa gurguddaan illee namoonni hedduun sagalee ta'ee fi mucayyoo tana mana kanaa baasee jechuudha. Ilaala dura waan ishee fakkaattu amma ilaala damoosa waggaa 14 bakka tokkotti irraa fuudhanii fi jechuudha. Ilaala dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gammachiisa. Humna ishee waaqayyoon hin ganne damoosa waggaa 14 jechuun ilaala birrii hedduu seera waan ta'eef jechuudha. Isaanirree itti taphatanii lubbuu isheetillee balleessuu barbaadu booddeerra jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo ishee hin ganne mucayyoo tana achii baasee jechuudha. Egaa maal jechuu barbaadetanii namoonni hedduun dararamaa maal jechaa kan jiru ijoolleen teenya yoomiyyuu taanaan dhugaa dubbachuuf seerri akka duraatii miti waan isin sodaachisu takkallee hin jiru. Nama yeroo ammaa kanatti beektanii Saawudii keessatti ijoollee hin dararuu oduma beekan odumaa dhaga'uu jechuudha. Gaafa irra ga'emu ilaala. Kanaafiyyuu mucayyoon tuni seenaa ishee dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Haalli isheen keessa dabarte gara uumama ishee irratti waaqayyoon gadda ishee gara gammachuutti jijjiiree jechuudha. Qarshii waggaa 14 takka lamaadha akkuma argaa jirtan kenneefii jira siniin jedha. Miila darbirree mucayyoon akkanaatillee ni jirti jechuudha. Waggaa 15 hojjette isheen. Kanaafiyyuu sodaa takka malee gara imbaasii deemtanii yookiin immoo bilbilattanii lakkoofsa imbaasii gaafa qabaatanii laatiin ijoolleen kamiyyuu maan taane lakkoofsa imbaasii lakkoofsa biiroo keessan hin dagatinaa jechuudha. Tarii dallaalaan gaafa warreen dallaalaan gara seera alaatiin dhuftanii yoo warri seera qabeessan dhuftan garuu daqiiqa takka bira hin ta'u jechuudha. Gara seera qabeessan dhuftanii namni kun si miidhe namni kun miidhaa sinirraan ga'e taanaan gara seeraati jechuudha. Abbaa fi amantaanii zeegaa biyya isaa amantaanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan Saawudiitti seerri jajjabaatti akka duraa saraatanyaa dabaddabuu damoosa dhoowwachuu waan akkanaa gochuu hin jiru jechuudha. Isin gadee kanaafuu sodaa takka malee achii fudhattu. Isaan kassastanii irraa fudhattu jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuu waan nama sodaachisu wanti nama boocisu hin jiru. Mucayyoo tun garuu garaan nyaatte dhugaa dubbachuu namoota hedduun akkamitti waggaa 14 kanaa akkamitti damoosa malee teechi hin dubbattu. Zigdit godhanii sammuu isheetillee qorichaan dalazeessanii mucayyoo waan takka hin beektu. Maatiidhaan bilbiltuuf maatii ishee duute jedhanii irraa ba'anii kan gatanii dhugaa dubbachuuf boo'anii yoomiyyuu ilmoo ofii boo'anii bakka maatii ishee boo'anii iyyafatanii dadhabanii dhumarratti mucayyoo sun argamtee kan akkuma argaa jirta haala asqaqii keessa turte jedhanii ijoolleen mana ishee deemanii arganii jechuudha. Haala biqaa dhugaa hedduu takka. Kanaafuu kun waaqayyoon seenaa ishee jijjiiree nama taatee nama fakkaattee birrii waggaa 14 fudhattee gara maatii isheetti galte jechuudha.
Kanaafiyyuu wanta akka tasfaa guddanii namoonni kiyyeenya dhoowwatanii akkamittan bakka ijoolleen tokko tarkaanfii maraa lubbuu fi irratti kan fudhatanii jira jechuudha. Gara seeratiin gaafa gaafattan gara seeratiin waan dhuftanii gara seeratiin gaafa gaafattanii wanti qarshii keessa wanti humna keessan adda takka illee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu haala minimum gara seeraa goru qofa wanti aartanii lubbuu keessan kanatti namoota mana naaf hin kaffalamne akkas balleessuun qaba. Duroomaan hojjetan galaayi osoo birrii takka malee hin galaa jettanii aartanii lubbuu keessan irratti argaa fudhattan no seerri jajjaba waan ta'eef seerri baay'ee cimaadha Saawudii keessatti. Kanaaf waan takka illee waliin sodaatin gara imbaasii deemtanii qarshii kana isaan isin gaafatu beektanii imbaasiin Saawudii jechuudha sirriitti gaafii nama gaafatu. Dhugaa dubbachuuf ani achiin ture waggaa meeqa jechuudha. Kanaafuu wanti isin sodaa takka malee gara imbaasii deemtanii yookiin immoo bilbilattanii lakkoofsa imbaasii gaafa qabaattanii laazim ijoolleen kamiyyuu maan taane lakkoofsa imbaasii lakkoofsa biiroo keessan hin dagatinaa jechuudha. Tarii dallaalaan irraan gaafa dhuftan warreen dallaalaan gara seera alaatiin dhuftanii yoo warri seera qabeessan dhuftan garuu daqiiqa takka bira hin ta'u jechuudha. Gara seera qabeessan dhuftanii namni kun si miidhe namni kun miidhaa sinirraan ga'e taanaan gara seeratii jechuudha. Abbaa fi amantaanii zeegaa biyya isaa amantaanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan Saawudiitti seerri jajjabaatti akka duraa saratanyaa dabaddabuu damuusa dhoowwachuu waan akkanaa gochuu hin jiru jechuudha. Isin gadee kanaafuu sodaa takka malee achi fudhattu isaan kassastanii irraa fudhattu jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuu waan nama sodaachisu wanti nama boocisu hin jiru. Muceen kun garuu garaan nyaatta dhugaa dubbachuu namoota hedduun akkamitti waggaa 10 kanaaf akkamitti damuusa malee teechi hin dubbattu. Ziggit godhanii sammuu ofiitillee qorichaan dalazeessanii mucayyoo takka hin beektu. Maatiidhaan bilbiltuuf maatii ishii duute jedhanii irraa ba'anii kan gatanii dhugaa dubbachuuf bo'anii namoonni ilmoo fi bo'anii liqaa maatii ishii bo'anii iyyafatanii dadhabanii dhumarratti mucayyoo sun argamtee kan akkuma argaa jirta haala asqaqii keessa turte jedhanii ijoolleen mana ishee deemanii arganii jechuudha. Haala biqaa dhugaa hedduu takka. Kanaafuu kun waaqayyoon seenaa ishee jijjiiree nama taatee nama fakkaattee barrii waggaa 14 fudhattee gara maatii isheetti galte jechuudha. Kanaafuu wanta akka tasfaa guddanii namoonni kiyyeenya dhoowwatanii akkamittan bakka ijoolleen tokko tarkaanfii maraa lubbuu fi irratti kan fudhatanii jira jechuudha. Gara seeratiin gaafa gaafattan gara seeratiin waan dhuftanii gara seeratiin gaafa gaafattanii wanti qarshii keessa wanti humna keessan adda takka illee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu haala minimum gara seeraa goru qofa wanti aartanii lubbuu keessan kanatti namoota mana naaf hin kaffalamne akkas balleessuun qaba. Duroomaan hojjetan galaayi osoo birrii takka malee hin galaa jettanii aartanii lubbuu keessan irratti argaa fudhattan no seerri jajjaba waan ta'eef seerri baay'ee cimaadha Saawudii keessatti. Kanaaf waan takka illee waliin sodaatin gara imbaasii deemtanii qarshii kana isaan isin gaafatu beektanii imbaasiin Saawudii jechuudha sirriitti gaafii nama gaafatu. Dhugaa dubbachuuf ani achiin ture waggaa meeqa jechuudha. Kanaaf wanti isin sodaa takka malee imbaasii gaafa dhaqxan takka lamaadhaan damoosa kaffaltee fi nyaata sii kennu biqa waa hedduu isin gaafatu jechuudha. Warreen imbaasii dhaqxanii argitan dhugaa dubbachuuf haamilee isinitti oolu jechuudha. Ani dhaqee waan an argeef anillee amma Saawudii hin jiru bakka yeroo achi jirutti dhugaa dubbachuuf wanti isaan si godhan takkaan si gaafatu jechuudha. Nyaata sii kennu amala qabdii maal si goota waa hedduu si gaafatu jechuudha. Kobaatti ibsi baasanii jechuudha. Kanaafuu wanti sodaa takka malee dhaqxanii achitti amala qabdu yookiin immoo dhaquullee hin dandeessan namni gurguddoon waan gaafa jiraatu hin jiru isaanitti himattanii isaanillee isiniif sagalee ta'uu danda'u jechuudha. Innaa kana sanin jedhaa tolee tokko egaa hunduma keenya bakka jirrutti mana walumaa fuula maaticha kan jirru hundi keenyayyuu bakka jirrutti waaqayyoon waa eeguu
nuwaati sumaati keenya taree nagaan nu agarchu nakkasin jedha turte gaarii viidiyoo biraas nagalchee turte gaarii qabaadha. Viidiyoo kana like subscribe gochuun dagatina.